bakki tunis bakka boqonnaa jala godhanii Lagi tahu juta ni. Bagasa nak kami lah tapi. Pakainya pasti itu apa kata ni? Ya tak kena tu kerja. Dulu tu itu. Ya. Akan juga ibu lagi tak ada. Wah kalau tak dulu sudah. Ya tak dulu tu berbaju sabit. Abangnya pun abangnya face ni, walking ni, magala dulu berhenti. Magala tu je berhenti. Polis ni والراس تاعو خلنا تفرطوا سلطان يصير الناس اللي تفرن على نفس الفكره والضم يستلي والبطل أما ورنا أنه خنا الله خنا جزء والخاصة في واقع سيجته يومين رأيني نموت سيجته خاطر هم قراري ساتو ونمني كان جمعي تأو بنو كوني إيطاليا أركض يجيه كا يا خنا من كان جمعي إيطاليا أركض يجيه كا وقولته سيجته هم ولا داومو نموت كنا كنا كمان أمان كاي بيتك وورنو كان جواري كنا كنا لا دلقي مكفر يوتي جيبتي وأنا نني هنوم نني أبكا مجالات اللي نيجي جرتا وان جون أبكيك أبا خناجي دبري خبرا واي بشان رماية كنا نمني هم بيجي كافي كده لغنو كبادة بتجرو آيلاند دي تجتي مكيجلان أما تجتو كنا كاتا فينتر تدو إنده كيس كلامي آيلاند دي راها فلتي دلقي يو وانو فلتي Bakka batele tu barinda mali di tu namne tu ni rajjar me jirbu ada bonno sni ka bay university ni bonno khani jirti amma olge university arama di tu surre national to connect ma proposal le arma dali sir jumle ino la bara amma kan gulu negala di Kenya polisi ambil uji boleh bergesi berarti uji gari dah bergesi ke B1 sepuluh proposal ada dalam lebih nama dari university kita dan sebenarnya masalah kesulitan kita ini tu mungkin bergesi mayat tu baru ada lagi mungkin jadi saya kalau ni pintar boleh tu mulai kita island kalau rati itu posisi sana kerja orang kerja यादा कैसे से जो लिंक कबा हमारे ग्लोबल इस दर्द से जने जरा दर्द के ये सरिस बड़े फिटने खरा वाली तीन दिन सकाबुन नतका मदाला नका दा जिकिर दिन दिन रती ला लमा तो तका nama तो पप्पा ada nama शंतमी तो शंतम
karaa salphaa ta'een akkasitti walii hidhamiinsisanii magaalaa jijjiiruu yoo ol kaane akka salphaa fi iisii ta'een magaalaa jijjiiruu dandeenyaa tajaajiluu qaba. Roga guddaa yoo wanni akkana hidhamnee dhaabni jabaadhaa aramaa jiru baaliin dhaabni jabaadhaa dhaaba magaalaa kana ta'ee kanaaf gama kooriidaraa kanaanis gama hojiilee hojjetamuu kanaanis dargaggeessanii hojii walitti dhufnee yaadota qabnu yoo wal jijjiirree waan haaree qabnu ka dargaggeessi qabu kana walitti dhufnee waan bareedaa takka jijjiiruu dandeenyaa uumuu dandeenyaa tajaajiluu qaba. Dhaamsaan guddaan caalatti illee niin dabarsaa jee obboleessa keenya caalaan yaada qabu kana kuni Karaallee akkasuma galmaan fagoo dargaggeessaas bareechisee akkaataa hundumaa tokko deemuu dandeenyu karaataa itti wal deeggaruu dandeenyu maaliif namni dhugaadhaa namni humna qabu pilaas beekumsa qabu pilaas hojiitti ol ka'uudha jechuudha inni feesisu wanta akka waan biraan feesisu baay'atan feesisu waan kana godhuudhaaf maallaqa naman feesisu maalla inni humnuma keeti humniti teetaa irra qabduun hizaaban qabdu magaalaa kana jijjiiruu nam tokko magaalaa kana akkana hojii godhe kooriidara kana akkana hojii godhe namni diidam akkasiisan maalii dalageetti jedha wallahi waan inni akka biyyaalaa godhu dandeessa magaalaa kana jechuudha. Kanaaf ammoo inni feesisu hojiidha. Hojii kanarratti walitti hidhamiinsa kana yoo adeemne galma barbaaddu akka magaalaan keenya smart city jennu san godhuu dandeenya. Tokkoffaa haramayaan jalqaba jijjiiramuu qaba. Akka magaalaa maayaatti haramayaan carraa jijjiiramaa argachuu qabdi. Jechi isaa ta'uu maaliif bishaan haramaa qabdi bishaan keenya kana turizimiidhaaf illee madda galii guddaa ta'a magaalaa keenya. Kanaaf carraan guddaan akka maayaatti magaalaan haramayaa kutaa magaalaa haramayaa argachuu qaba kanarratti jechuudha. Kuni carraa tokko nuuf akka magaalaa haramayaatti jechuudha. Kanaaf carraa kanattis fayyadamnee magaalaa keenya giriinii goonee hawwata turizimiitiin namoonni keessummaan garaagaraa dhuftee akka daawwatu godhuu keessatti gahee keenya akka baanu abdii qabnaa tajaajiluu qaba. Kanaaf caalaan asirratti yaadatu gama kanaan gara dargaggeessa walitti illee itti deemuu kana hubannoo waan takka takka alaa ta'e gama isaatiin dabarsa. Jaarmee ilmaan haramayaati. Jaarmeenni kun wanni ijaaramuutiin barbaachise haramayaa jijjiiruuf akkasuma shigaltee gama fayyaatiin barbaachisa gosa boordiidhaan yeroo hongeen itti biraa waa'ee guddinaaf investimentii kana jechuudha fakkeenyaaf akka sagantaa takkaatti wanni qabu namoota dargaggoota haramayaa ta'anii biyyaa ta'anii dhufanii investii biyya sana akka godhan waamicha goonaa ni afeerraa dargaggeessi ittiin qabne akka hojii harkatu godhuu irratti tattaafata. Kanaaf wanni qajeelchee waan bu'uuraati. Amma nuti hanqinni duraan akka guloobaaliitti jiru caasaa haramayaa irratti hin qabu. Caasaa siigaltee gaafa deeggarsiisuu mala tajaajiltuu jira. Isaan sana amma akka boordii waliigalaa qabannee ala tokko ta'ee dargaggeeyyii haramayaa warra barate warra digirii lammaffaa ijoollee guddaa goonaa san siigaltee caasaa jabduu ijaarraa jira. Kanaaf wanni amma goota qadiiris hubachuu qabu dargaggeessi jaarratan si wajjin jira waliin. Siigaltee misooma magaalaa haramayaa irratti kooriidara kana siigaltee miidhagina magaalaa keenyaa miidhagsuu irratti akkasii waliin hojjetan akkasii qunnaman itti dhaabna. Wanni nuti barbaadnu siigaltee magaalaa keenya jijjiiramuudha namni keenya jijjiiramuudha biyyi keenya jijjiiramuudha. Wal kana caalaa siigaltee wanni nama gammachiisu hin jiru. Biyya ta'e kan jijjiiramte dhuftee gisee argite. Nama kee adiinatti jijjiiramuudha nama kee amantoota jijjiiramuudha kan caalaa namni siigaltee biyya jaalatu namni biyya isaa jaalatu kana caalaa wanni nama gammachiisaa jiru siigaltee akka guloobaalitti inshaallah ijoolleen keenya dargaggeeyyii keenya hadiirii wajjin siigaltee warra kooriidara misooma kana miidhagina magaalaa sanatti hojjechaa jirtan akka isin qunnamanii isin wajjin hojjetan walitti isiniin jechuudha. Nutilleen akkasii waliin hojjannaa waan bareeda jirtanii hedduu takka gammanne dhugaa dubbachuudhaaf. Beeki biitii ofii xuraadhaaf jira. Haramayaan haadha teenya biyya sanatti dhalannee beeku. Haramayaatu miidhame uummata haramayaan miidhame gisee jira nama dhagaama dhugaa dubbachuudhaaf. Hedduu nama dhagaama gisee asirraa fagaattee biyya namaa tana deetu.
حرمايا توكلت أمة حرمايا كانت حرمايا جديرم حرمايا ما ركض جنة ما دعام بيتا حناب نتولي بربانو حرمايا جديرمت أمة حرمايا خبرنو تان جديرمي هواهم دام نسومانيس بيتي حرمايا جديرم كارب بربانا أنا بقول ودا بتي سمبرا جرا خطير فابرني جرا درجة كيس كأنك كيس لو جتني دونا إن شاء الله دوام بريت تجارب بكرة ولين دونا إن شاء الله توما فيادا ولا الرار كنا يتو تكلم تولي خناف نامني سيجنتي دانا حرمايا تاتم كوتا حرمايا نانا حرمايا نري جرما جت حرمايا نما سيجنتي نجد وصل الراب بوته تاتي يدي سنانا يدي سنتي مستودا نامني سيجنتي جانا لبيا كمان بيانا تاني سيجنتي سلطاني بيا رباني بيا تنا لكن invest godani dargaggeeyyi yookiin namni namoota qabne hojii uumuu barbaachisa. Akkuma reefu siigaltee Ramadaan itti islaallee itti dhufnee amma koolidara kanaas laalu jirra. Ramadaan fakkeenya haramayaa duraa dubbachuudha. Kanaaf namni haramayaa hundinuu akkuma Ramadaaniin dhuftanii siigaltee invest biyya godhuun barbaachisaadha. Biyya teenya siigaltee miidhagsuun barbaachisaadha. Koottaan isin jechuu barbaada galatoma. ammas kun ogaa reefu karaa ol laalaa turre amma karaa gadiin dalagamaa jirti. Wallahi itti kana wanta qilleensa bareedaa jira. Qilleensa bareedaa. Qilleensi kan jahadeemtu waan ta'eef